السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني جنة جرا نجا كيسني فيا كيسني أكم جرتومي مين نجا قبضو بقى إيدنا الرالي هفتني سنين زلا أكسمنا موجا وجانجو ربي نوات حسيسو نجا قبضني جول دفني جرا الرجا كنا جولي كانت ويا وجاساني كبجة تاجر كنا سني في دي دفي والله جمتشو ساني جمتشو كوتي ijoollee kana hin jaalladha. Mucittii tokko ati jaruma kanarraa qabamtee yeroo hundaa hawwii naan jette komeentiitiin. Maaliif ijoollee kanarraa qabaman yeroo hundaa guddina namaallee yaadu guddina ofii isaanii miti faayidaa isaanii bichaaf hin fiiganii jechuudha. Maaliif warri utuu isaanii jala jirtanii numa argitu yaada. Ijoollee goddanyoota isaanii hiriyoota isaanii yuutuubii bananii ofii isaanii harka isaaniitiin jechuudha. Akkuma nuti fayyadamne goddanyoonni keenya illee irraa fayyadamanii akkuma nuti guddanne hiriyoonni koos ijoolleen biyya koos haa guddatan jedhanii nama biyya tokkooti isaanillee ijoolleen kun akkasiin goddanyoota isaaniillee nama dudduuba isaanii jiru gurguddisaa jiru. Faayidaa isaanii bichaaf hin fiiganii. Kanaaf ijoollee kana jaalladha jechuudha. Guddinni namaa wallaahi baay'ee tokko guddina namaaf baay'ee tokko kan ofii caalarra wallaa namaa gammadu ijoolleen kuni. Akkuma argitan egaa maashaallah rikoordiillee kan akka yuutuubiitti Itoophiyaa keessatti jara kana lamaanii jechuudha. Jaalala fudhatamaallee uummata biraa kan qabullee ijoollee kana lamaanii jechuudha. Maashaallah wallaahi namni biyya Arabaa keessa kan jiru ijoollee kana lubbuu yoo argatanii jiraatanii dhugaa hin jaallataa jechuudha. Rabbiin maal jechuudha dhugaa rabbiiti isinitti himaa. Waanuma Oromootiyyuu waanuma facaafatan haammatu jedhu. Sin yoo keerii namaa yaaddani yoo keerii namaa daladdanii Rabbiin wallaahi jaalala namaallee sinii kenna yaa jama. Wallaahi dhugaa isinitti himaa. Ijoolleen kun jaalala kana hundaa argachuudha uummata biraa. Waan gaarii hojjetaniiti. Too waan badaa hojjetu ta'e namni amma akkas isaanii ni ilaalu galgalee. Mee ilaala wallaahi waan keerii tokko yoo nama yaaddan akkasuma rabbiin otoo hin beekin sin guddisaa jechuudha. Sadarkaa keessan otoo sin hin beekin ol sin fuudha. Wallaahi maaliif wallaahi deemanii miskiinas nyaachisuu akkasitti ijoollee isa amma fakkeenyaafi Oromoo kana baay'ee yuutuubii namaaf yoo fayyadamtu hin jirtu xiqqoo Oromoo biyya alaa keessa jirtu malee warri biyya keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf amman baneema namoota caalaa kana baneema itti fayyadamaa jedheema banee fi kennuufi jira. Ani akka anan argine Oromoo machaanama baneema miskiinama namuma tokko rakkataa tokko isaa ta'u nama tokko of jijjiruuf of fayyaduuf isaa ta'u banee laatee tokko hin argine namumayyuu jechuudha. Maaliif yuutuubii foroorsii 5,000 qabu 300tiin bitannaan jedhe jira naatiin jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Otoo waan gaarii irratti beekumsa rabbi namaa kenne kana boru atiin duuta garuu seenaan hin du'uu jechuudha. Amma danda'anii seenaa badaa daldalaa gurra seenaa badaa hojjechuurra amma danda'an wallaahi isa dhugaatiin waan bareeddu ishee boru illee ati duute maqaan kee du'u ati duute garuu maqaan kee du'u. Kan otoo hojjetatan bareedaadha wallaahi. Maaliif isiniin jedhe qabdanii osoo hin ta'in ammuma rabbi isinii kenne irraas immoo qabeenya bichaa miti. Yaadaan illee homaan illee yoo namaa gammadan obboleessa kee guddatu obboleettii kee guddattu yoo gammaddee fi rabbiin immoo otoo atiin beekiin kanaa olitti sii kenna. Wallaahi hanati yaanne sii dhufa wallaahi rabbi biraa kanati yaanne sii dhufa. Kanaaf rabbiin wallaahi guddina namaallee gammachuurra maallee rabbiin akkuma ofiitti yoo yaadani akkuma nuti ofii keenya gammanne waa tokko argadhe gammada miti ani mataa kootti hannamaallee akkas rabbiin gammannee fi rabbiin immoo kanaa olitti nu laachuu danda'a. Maaliif ijoolleen keenya amma dandeessanitti namaa gammadaa amma dandeessanitti wallaahi keerii namaa hojjedhaa wallaahi maaliif galgala keessaniif bareedaadha. Otoo sin hin beekin rabbiin sinii kennuu danda'a waa sin yaaddan otoo sin ittiin assaabin yaadaan garuu otoo sin ittiin assaabin sinii dhufa wallaahi jaalallee rabbi sinii kenna nama miti wallaahi ijoolleen kun jaalala uummata biraa qabdu maashaallah wallaahi laazim jaalala akkasii miti garuullee isaanillee jaalalli isaaniiyyuu ofiillee kabajaa isaa walii qaban
sa'aatii kanatti gooddanyaatiin namni waliin jiraatu waa biraa keessadha galayyuuti. Garuu isaan wallaahi ganaa seeraa wal eeggatanii wal amanummaatiin akkasiin jireenya isaanii wal gorsanii jireenya isaanii ari'aa jiru jechuudha. Warqii har'a gizee fiddee shallamtu isheen garuu mana bitteen se'ee jette wallaahi inni immoo guyyaa waggaa gaanii walitti dabalamanii tuubii jammaranii waggaan isaanii har'a waamee akkasitti bareechee waan hundaa hojjete mana keessa akkasitti ishee gammachiisuuf waamee wabira geessuun naatee warqii shallamtee innillee boo'ee jaalala dhiira akkasii yoo qabaattan qabadhaa dhugaa jaalala akkasii rabbi isinii haa kennu wallaahi.